Ya kanafi anwaa dhiyaatera waa galateeffadheera innillee oliif qabu. Itoo nuti illee galateeffatuudhaan uumaminni uumetuutiin isa galateeffata. Kanaafi ulfinni isaaf haa ta'uutii namni dandeettan onnee teessan kennaa waan namaa irraa ba'aa keessan galateeffata.
wajjin waaqa waaqeffannaa. Dur. Nah, karena biyyatti waaqa waaqeffannu akkas jedhaa waaqeffanna. Keessa tarree abboo si'ii waamee katarree Yesuus si'iini galati kee hin dikkaatinii jedhaa faarfanna. Waamee katarree abboo si'ii waamee katarree Yesuus si'iini galanni kee hin dikkaatinii. Kanaaf inni keessinaa galata isaa waliin waaqeffanna.
afurii kee jidduu kennatti hojjetu ati nu barsiisi maqaa gooftaa Yesuusiitiin ameen. Lammii koo Wangeela Luqaas boqonnaa tokko soddomii afurii soddomii shan haga soddomii saddeetii kan jiru menu dubbise soddomii afurii jalqabe. Bisa Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa soddomii afurii haga soddomii saddeetii. Maariyaam yommus anoo ammallee durba kun akkamittiin ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafate. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun sirra bu'aa. Humni abbaa si golbo'a. Kanaafis mucichi sirraa dhalatu kuni qulqulluudhaaf ilma Waaqayyoo jedhamee waamama. Kunoo firri kee isheen si taatu Elsaabeex dhabduu jedhamaa kan turte bara dulluma isheetti ilma godhachuudhaaf erga ulfooftee ji'a ja'affaa isheeti. Waaqayyoof wanti dadhabamu hin jiru jedhee deebiseef. Kana irratti Maariyaam ani garbittiin gooftaa kunoo asiin jira. Akka ati dubbattee anaaf haa ta'u jette. Kana booddee ergamichi iddoo ofitti deebi'e. Ameen. Sagalee Waaqayyoo guyyaadhaa kan irratti dubbadhu gaafii isaan qabattee dhuftan irratti dubbadha. Kun akkamiin ta'a akkasin jettan. Akkas qabatanii hin dhumne an qabadhee dhufeera. Jechuun namni gaafii hin qabne waan hin jirreef gaafii qabattanii dhuftan Waaqayyoon deebii qaba. Ameen jennoo? Kunin akkamiin ta'a? Akkamiin ta'a? Kunin akkamiin ta'a? Waan isan jettan waan nu qaban ne dhufu Waaqayyoon deebii qaba. Ameen. Mee please gaafii keessan sun akkuma qabadhaa. Okay, anillee ni qaba gaafii kabbaati tokko qaba jireen kiyyatti. Ilmeen namaa akka kana ta'u malee everybody gaafii qaba. Gaafii keessan sun mee akkas qabadhaa fuula Waaqayyoo duratti yeroo kanatti hafuurri Waaqayyoollee waan jiruuf argamuun isaallee waan jiruuf gaafiin kan keessatti akka qabadhaa ta'a. Waaqayyoo yoo nu programii kana sagalee kana hubbaafan deebii nuuf kenna. Ameen jennoo? Waaqayyoon deebii nuu kennaa jedhe. Mee Waaqayyoo deebii nuu kennu gara galateeffannu. Hallelujah. Yes. Akkuma obboleessi keenya lammiin nu dubbisi Wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 34 akkuma nu dubbisi ergamaan Waaqayyoo gara intal dubra tokko dhufe. Intal dubra tokko dhufe akkan jedheen atin in ulfooftaa jedheen isillee deebii gaarii kennifti. Kuni akkamiin ta'a? Kuni jedhame kuni akkamiin ta'a? Gaafii dhugaa miti? Dhugaa kun loojikii beekama. Kuni akkamiin ta'a? Hallelujah. Kuni akkamiin ta'a? 100% gaafiin isii right. Gaafiin keessanillee maaf gaafattanii miti. Gaafiin keessanillee right. Kuni akkamiin ta'a? Ilmeen akkisiin ulfooftuun akki nu garree akki nu dhageenye. Abbaa minaa haadha minaa irraa ilmeen dhalatti. Kan nu beekne kana. Ammoo anammallee dubri ka ta'e. Kan dhiirin beekne isin deebii kenneef akka settee. Kan dhiirin beekne akkamiin ulfaa. Kun akkamiin ta'a? Jennaan deebiitti dhufe. Ameen. Gabriel yookaan ergamaan kun akkan jedheen hafuurri Waaqayyoo sirratti dhufaa jedhe. Ameen. Maaliin sirratti dhufaa jedhe? Hafuurri Waaqayyoo sirratti dhufaa jedhe. Akkas jedheen malee Yoosefii sitti dhufaa hin jenneen. Kunin akkamiin ta'a ilmeen dubraa ulfaachuuf waan hin taane. Akkasii waan kana kaanamaa hin taane kana ka tolchuu danda'u tokkoof tokkoon hafuura Waaqayyooti.
afuri waaqayyo sirratti dhufa yorenni sirratti dhufu ayyaani waaqayyo kun afuri waaqayyo kun sirratti golboome yoon ni dhufu akkasiin atini ilmeen argataa jedhe akkamiin ta'a gaafii jedhu kunin akkamiin ta'a gaafii jedhu waaqayyo maan jedhe afuri waaqayyo yoonni sirratti dhufe gaafii sun deebii argataa ameen gaafii isaan qabatanii dhuftan kafee dhimantaan kafee jajjabaa ulfaataa asin dur hin taane gaafiin kun deebi'ee hin beeku kasan jettee dhimantaan an kana ammoo akka nama waaqayyoo akka sagalee waaqayyoo deebii qaba afurii waaqayyoo yoonni isan irratti dhufe gaafiin keessan sun deebii argata akkam kasan jettan kun deebii argata isinii akkam ittee innan afurii waaqayyoo sirra dhufaa innaani na ilmeen namaa maasreja barbaadde maasreja paastira teenya afurii waaqayyoo nurra dhufaa jettee atawuti ammoo gin pruufii nuu kenni fayyatan naan Gabriel akkas jedhee isin umu hin deebifne fayyamma jennaan akkas jedheen Maariyaam maasreja qabadhee sitti dhufeera maasrejaan kiyya fira kee Elizabeth beekta hin beeku fira kiyya isin dandeettee ilmeen argatti yoo namganni obbay maasreja namganni maatee namganni dhumati abbaa manni isaa danda'een dhumata no Zakariyaas namganni isaa dhumati kanaaf maasreja Elizabethin tun taati jaarti jetti taati dhabdu jetti taati maanii jetti taati jaarti jetti abbaa mina jaarsa jetti agaa ulfooftee ji'a gam jirtee ji'a ja'a maasreja saba waaqayyoo Christ kingdom wanni kiyya akkamiin ta'a yoo san jettan afurii waaqayyoo sanirra dhufu hin jedhe yoo kanallee fudhan waaqayyoon asiin dura immoo namni hedduu seenaa isaanii afurii Yesuus irratti ergee jijjiirettiin jira ameen maasreja Elizabeth kunoo ulfoofte akka ulfoofte gan jaagam ji'a eegii kan dhageettee isin aqaraa naafa ta'u hin jennu jette namni maarama jette akkasuma dubbifte hin jennu yaa eegii kan maasreja kan dhageetti duuba aaniin garbitti keeti naafa ta'u aaniin garbitti keeti akkuma sagalee keeti naafa ta'u jette naafa ta'u jettee ammaa idema garisiin deemtuu gara Yoosefii miti yookaan gara high priest yookaan nambeetta lubaa guddaa achi hin deemne anini afur waaqayyootiin ulfaadhee jira hin jenneen Yoosef bir dhuftee ankunoo afuri malee kannatti mul'atee in ulfooftu naan jedhee hin jenne am qaxxitaa garisiin deemtu gara eessaidhaa gara Yudaa gara lafa gaara achi deemtee jiru gara inni deemti gara Elizabeth number 1 kun akkamiin ta'a afur waaqayyoo si dhufu number 2 maasreja number 3 amma sadeessitoodha gasiin deemu jirtu kaatee deemti naafaa ta'uu jettee gara mina Elizabeth deemtee achi murti buufadhaa saba waaqayyoo achi bir jira achi deemti yoo siin deemtee missurii nagafuuti nageenni min kanaaf haa ta'u yoo siin jetti Elizabeth kamin kee jirtu ka ulfinnaa jijaa garaa qabdu sagalee waaqayyoo waan jedhu mucaan garaa isii kee jiru nagaa Maariyaam gaafattu dhageenyaa man ta'e innu taalee jedhe haleluuyaa ameen 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 innu taalee jedhe utaalee jallan lakkifne Elizabeth katakaraajin dubbatin amma immoo raajii dubbachuu jalqabdi maan jennaan afur waaqayyootti dhufu raajiin isin dubbatti maan ana akka manaaf haa ta'u haati gooftaa dhufte na laaluusi
ajaa'ib haadhi gooftaa dhuftee na laaluusi akkam naaf haa ta'u Elizabeth jette yoo Elizabeth jette maaramillee namni ciftinuu ati nama eebbifame nama ayyaana waaqayyoo qabnaa jedhaa jetti isilleen warri kunii jidduutti rivaayivalii hedduu ka'e dubbifadhaa achuma irra ciftinuu rivaayivalii hedduu Elizabeth raajii dubbatti Maariyaam raajii dubbatti warri kun rivaayivalii hedduu ji'a sadii mina Elizabeth jette haleluuyaa waan namni keessa galuu miti maan jennaan nama kufi argatte anin dubra bittanii nuffaaye yoo paasteraa deemin jette boksiin fuudhee keessa jissa akkam dubartii ulfoofte num dhibitti ulfeesse malee logic kun waan kireera taateef even Yoosef bitta waaqayyootu no kunini nam dhiibir deemtee deemaan high priest innillee tiftummaa wardi ammoo namni siin bir deemte namni si fakkaatu yoo siin itti haasoftu isinillee kaallee waan haasoftu qabdi sigalaan nuti wanna jedhe yoo Maariyaam an dubratti ulfaayee jette Elizabeth ammoo maal jette ameen ana jaartitti ulfaaye nama wanni ilmeen dubra garti irra dhaabate kabbaan min kiyya jaare annam sun ulfaaye annami gajjee malaaftoo deemtuu amma isiin nami jaara akkan deemanii nam tokkofti jedhe kan achi dhagaye akkan deema gaafa ammoo ulfinni dhufe nami akkan deema ayidallam ulfinni qanaa ragaali simu yubbaare akkasiin islammi nami tokko ulfee akkan deema jaartillee qana hagoot ayyaan waaqayyoo ulfinni isaaf haa ta'u ay garmee yoo am jaartin tunini namsigan 80 gajjetti gaaf ulfinni qabaat akkan ammoo kunnuunti duri gaaf ulfinni qabaat akkan deemtiyyu awwaadawaa kasiifaatiin agarrabayyu beekta gurbaa amte gistiilee jalqabuu jirtu yaa deemma warrabaan tolche injijjiir ado wanni feet dhufte loojikii laf jirtu jaartin tokko ulfoofte namni tokko ilmee garaa qabu akkan jedhee hin deema lucoo hin deemu saatti waddi bagitti kanaa ragaha ol qabe afurii waaqayyoo kanaaf saba waaqayyoo garaa nama si fakkaatuu deemti kanaaf wanni guyyaadhaa anaaf isaniif kennu qabu sagalee waaqayyoo kaan isaniif dubbachuu fedhe gara kiyyirraa gaafii isaan qabdan irratti afurii waaqayyoo itti haduuti ameen waan jedheen ammallee Gabrieliin kun wanni waaqayyoon hin dandeenye jirare jedhetti gaafate jira dubra akkisiin ulfooftu ka godhu jaartii akkisiin ulfooftu ka godhu du'aa boolli keessa ka godhu kakaas wanni waaqayyoon hin dandeenye jirare saba koo waan sammin keessanii qabattee dhuftan guyyaadhaa May the first week of May 2025 sagalee waaqayyoo isaniif anammaan jedhaa waan hin danda'amu jennu irratti waaqayyoon ani hin danda'amu jennu ameen waaqayyoon maal ani hin danda'a of course wanni sabni namaatti ol ta'uu danda'a sammuu namaatti ol ta'uu danda'a okay ol ta'uu danda'a hagum fedha ta'u wanni waaqayyoon hin dandeenye jirare Abrahaam mamma yeroo iddoo sagalee waaqayyoo kan baranne Saaraa koblee jedha Abrahaam illee koblee achumatti በቃ በሳራ ላይ ብቻ ነው ዋጊ ምናው ሳራ እኮ ሲቃል አይደለም አብርሃም ግጥም አድርጎ ነው ሳቀ ሲቋል ከናፍ መጽሐፍ ሮማ ቁራይ ሰደትረት ዋቀየውን ገርምን አብርሃም ዱፌ ወርደዳቦ ወርጃር ከናን ዋንጀ ገንደርዳ ሳራን እምዲራ ይነርገቴ እናን ሲለከከ ዳከራባጀ ደሞ ወንሲ ወነገረም ኖቴ ኢሲኑ ፊላል abba minalaanti waan isin jette wala dhugumaan amma Abrahaamiin taati Abrahaamiin kun dhugumaan waan danda'a akkasii sagalee sun
بونو الأبرام يفتوت يقول لك تعلمت أو ماي جاد كأبرام في لك كفتة كأبرام يقوم قم أقربي أبراهام تاري إنه واقعيون يسين كفلتة أبراهام يقولين تا جنة واقعيون كندين بيو سارة ما كفلت إنه لكن كفل لكن يا كفلتة أم بتواقع قلت خسا قلت لكن يا كفلتة أكم واقعيون جديد تدمت وكرودم أكم سارة جد أكم سيكا كوغل أكم سوني واقعيون سارة قابته إني إيراك النفي آمين مجعل قبلا جتت بافت مجمع قريسين قبلا إسحاق ونسين جتت جارتي دوري جتتو غراني شيء أولكاية ومديمتي نمرك مروان تبا ديرو تجارتي شيء يعني قبلا يا ينجلو يسيك الناس من إسحاق والله ولا تكون ما كان سا كناري أتوما مانجة نجارتي دوري غني سيكا بسين لا تفربات مشان شان نمهرت يوسين كنا جت نبي أرجوار ويبود بريكم بركة بيجيروتي يا ماي جاد جاروتي كنا جمانين كوبلا كنا يساق كوبلا مني سيمين كوبلا تاي كاسير جين كوب يساق من سونيف تاي أبراهام كنا وانجد أبراهام يا ونن دندن أشوبرت وني سارن كوبل توفمان ونن دندن أبراهام إنجرا إنجرو سباكو إنديتي هنا كنا كمنتا عندنا نورا دالني نكو لكن هنوما بفرس ما هنا يهونا للجاغرت تارك زالج يهونا إنيا ما يتنا كسيني ماسرجا ماريا ماركي زالج كناف إنديتي كاسن كابتهن أفتن جندو سباق أيو إنديتي سون الرد دبي إسانيف كنوف نفيار دبي سمان أفوري واقعيو الرد هدوف إيجن ندوف نفسي ورد أوه ماي جاد لمن إندم تعالى على زر نمجر أن تقطو مجان على زر تدوي على زر دونان إرجع ترجع كات جالتو إني في أيامتي يراني ترجع إنتي ويا فرد دوات يسوع كفي عبدنا ما في ذميرة عبدنا ملك أيهودي كأيهودي بتوانجت نفسنا ما قابو يا سدي سلسته وجل رجل كتوب قال لي سلسته تقول فسد كان ورا تروسون سلسته داني ونفسنا ما وهم مكويفة قبتي مبكمو أشوف فعلت اتسنتي وجل نفسنا ما كويا سدي مكرتة كنا وانجروف كنفسنا ما أتيسين بدو كويا كسر في يسوع إجرمان كنا اللي إجرنامي نفسنا ما كنا كويا سدي راتم سنجرتي سلمتي ما عنده اتدي بيا جدنا كنامي النجن كويا فتوشيف كويا فتوشي نمو جيزنا فينا ما كونيني ورجلا كيسو كويا فتدوبات نفينا ما كون ورجلا كيس بودين كمانتا ورجيس already structure jalka kerte يتفتشوا jalka gargajigo fachu يتفتشوا بيان jalka ويا فريد الدو كان يتفتشوا jalka ويا كسروا قفتا يسوس ويا فرستوت كواننا ما دوي كانامي شابتري جوف كسالستيل دبرت ويا فرستوت كان فينا مالن already يتفتشوا jalka gar baramu ha lehedu kono de compensation dono mantaw jalkam yesus sin dufi goftan dufe achi martan dufti martan gofta ko ado ata sijira teturte obresiki indu uture ay komtok sudur dabre wiya hujalla sudur dabre ado ati jirate indu uture Marta,
obboleessi kake bombettee yoo du'ellee inni du'aa hin ka'aa jedhe. In beeka goofta koo gaafa dhumaa nama cuftinuu du'aa ka'a gaafa obboleessi kiyyalleen du'aa hin ka'aa jedhe. Isi Maartaa bittaanii si dura juhunini du'aa ka'uuf jireenyi anaa tinsaa'inna hiyooti inani jedhe. Maartan taan maaramitti dhufe ka Maartaa sidhaa maaramitti dhufe maaram wanni siini xiqqoo tokko Maartaa argomtuun Maartan tunini Yesuusi kan guddoo nama gammachiisuu fedhu. Maaram ammoo jireenyi isii miil jaallata. Garmaa asittu maaram gaafiin gaafatinu miil isaa jala jidde. Miil Yesuusi jala jidde akkasitti gaafin isii ammoo dasee miil jala jidde gooftaa koo aduu sidhaaf jiraattee turte obboleessi keenya hin du'u ture. Yesuus maaram irra jecha kan dhaga'uu isaatti garaan isa raafamee imimmaan jisse. The smallest verse መጽሐፍ ቅዱስ keessatti sun ኢየሱስ እንባውን አፈሰሰ። 35:11 በቃ ኢየሱስ እንባውን አፈሰሰ። ማንፍ አመንቲ ወራ ገና ገራን ኢሳ ይራፋው እስከተን ገደ ጋፋት ኮቲ ላሊ ገደኒ አኩም ነሚ ሆነሚ ዱዌ አዋሉ ፊናን ፍሩ ፍገርሲስ አሲት አዋሊ ሰከና እንለ ምናልባት አባባ ወይፋ ወበከያታ ኮት ላሊ ገደኒ ጌሰኒናን ወፍታ ኢየሱስ አሞዋን አደዱበት ነሜዱን ወሊን ገራ ዋላ ካን ዱፈን እና ዋንጀ ደካች ካን ይራካሳ ማርታና መለከኝ ኦብሬሲሲቲ አና ኦብሬስ ዲ ቀብዱትን ቤው ግን ነሜኑ ዳገን ወሩሱን ሰደ ኦብሬሲሲቲ አከንጂት ጎፍታኮ አጋዱ የጉያ አፉሪ ኦሬዲ ነፊ ገርገር ጅጅጌ ኦሬዲ ገርገር ያው ጀል ቀበራ ኢናጃ ሚገርም ነገር ነው። ኢናጃ ኢየሱስ ጋር ሲያከም ጉርጋሬ ማርታ ኤጊ አታመንት አልኩፍን ዋቀዮ አተገርቱ አንሲን ጀነሬ ጀረትን ካሳ ዳካች ወፍተንጌ ዳካካኒን ካሳ ጉያጋም ስልስቴ ጉያ ስልስቴ ስላ ዱብ ካሳ ጉያ አፉር አማ ጎፍተን ዋን ነሚን ደንዴ ዋን ዱይ ካሱፍ እንዴት ከጀደን ካሱፍ ሞቷል እኮ እንዴ የተባለው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሴና ጅጅሩፍ አላዛሪያነ አዶኒ ጎፍተን አቹምታኤ ነሚዶ ተንቱማኑ ካ ጀለ ቀምቅሶለ ጅፍቱማ ስላንካ ሃሁ የበ ወሬ ቁጡ ስላንካ ማንጫ ዶኒ መርጥ ያ ቦኔ ፋጭቱማ ካያንካ እና ሆነም ተቀለ ገሰያ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው ሙታኖች የማንን ድምፅ ይሰማሉ? አው አራ ገበታ ዮኒስራ ወርዱ ካይ ፉላው ሊተኑ ቀም እኛሞ ኤሊያሜ አላዛሪያ አላዛር ያደገኝ አላዛር ገና ያደገኝ ያደመጥ ኮት ገደባይ ኮታ ገደባይ እንጂ አላዛር እንቱለ መቃወል ተግጋክሎም ነገር አላዛር ሮቾኔ አላዛር ቢጭቱኑ ገገ አላዛር ኮት ገዲ ኮት አማርኛ ና ካፉሎም ጆቶ ፊደላ ከንጆቶ ቆኘ ፊደል ቆኘ ሱጨላ ይተሪ ና ፈጀርካን አላዛር ና ካን ጉበጀ ቸገባይ ኡልፍኒ ዋቀዮ ፋታው አሜን 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 ከናፍ ሰባ ዋቀዮ ወኒ ዋቀዮን እንደን ጅራሬ ሰንጋፈድ ብታ እንጅራ ሰባ ዋቀዮ እንጅሩ ከና ማን ረበርባደን አማኑ ማን ረበርባደን አያን ዋቀዮ ረት ጋፊ ከንሱን ያሙ የሱን ዋቀዮን ሌቢሳ አናቢሰኒ ፊን ዴቢስ
ulfinni guddinni waaqayyoof haa ta'u. Maqaan waaqayyoo ka ulfaata haa ta'u. Friday asii dubbadhee galgala waan jennam tokkotu jira. Kan dubbadhee obbaas. Namni kunini nama wangala barsiisu. Namni kunini lafindii deemee mishineerii erganii wuxeetii oomutu buusu dadha. Takka namsitu garmi waaqayyoon fin. Ammoo churchiin beese hedduu expend itti goote. Achi baan ofirra galee dhanii ofirra galee waan ta'ee akkanumatti waan nafuu jedhu waan tokko tolchuu malee jedhu. Atoomuu hin dandeettan aan jedhanii wanni kakkee obbaatee aan jedhanii wanni kiyyin lobbaanee waaqayyootti yaamaa jedhe garaan dhagaa keessaa. Mishineerii ture atoomuu bu'aan qabdu akkanumatti beese waldaa si jisine waan tokko ofirra gargaaranii galchanii innaan akkan jedha haadhiin isaatiif ijoollee isaallee vaakeeshinii yaa'a abiyyi tokko in dhufinaa anammoo min kanaa koba kii barbaadaa jedhe okay jedhee warri vaakeeshinii yaa'e namni sun koba isaa min keessatti hafe akkan waaqayyoon jedhe waaqayyoo hawa anaaf si jallaan wal tafneera. An spending a regularly based do, spending a regularly based do, Omuguman Buff, base will that you Kisara Bench. Can have a custom barbado. Sivar bad. When they had Kentatun and Jedanir. At a Maramina more, Maramilla Punkich, Gaffa Cassis Gaffat, a Kamita yet. Gaffa Cassin may do one king, you know, one no name cana. Jedanir. Mekot afurwaq ayyo kamarami dubra irratti dhuftee seena si jijjiirti nalle seena ki jijjiiri nyaatni sun keessa balleessee jira waaqayyo isa barbaadu jalqabe waaqayyootu biyya torbeessootti dhufe yootti dhufu isaa harka akka qabatee jiru namni sun hin jira gamma namni sun hin lubbuun hin jira still namni sun hin jira ndoon ijaarsa malee namni kun yoonni akka harkisa qabattu jige harda maadde na gisere amalle ka eje jige oh abba na dufte jedhe innaan ka je dagay wanto sitti ma dagaye package si kenna je hayye packaging kun ma akiyaye maqaki kan kes waan hundumattu jira biri tokkotti talle geessin qabarra sila sangarsiisa mabri tonna ken qabu ayye biri abba dibba keessa beesen cuftachi ken jira santimin tokko hin jira birin tokko keessa hin jirti birin abba shanii hin jirti ka 20 hin jirti ka 50 hin jirti akkasimi yoo ati mangooti manazzarti yoo ati ammoo manazzarin bakka waagaan qabtu abita abba dibba qaba yoo ati manazzarin maasiba yooti manazzart sagaltami sagalsiita sagaltami saddeessiita wayille si bitu danda'a jechuudha. Paakejii si kennaa jedhee paakejiin suni maqaa kiyyaa jedhe. Okay waan attaatu maqaa kii kan qabadhi everything dibanna feenan ulfinni feenan kafeet maqaa dhayyee kan kee jira kan calla qabadhi bayyee Kanu guya torbesso achi haad mina sayam gala hurra gala gisen indum nafaqachu gala man dem nu jette bulti no gala yo warri gale akkum warri gale nu amwan kallala jede akkan je maqa gofta yesus itin hadisa admi satin je mi bi jara hay jiddi minno ya man ammalletti deebise maqaa goofta injidde paakejii kan kee way jiraa gar mishiini kan dhufu mishiin board ibaakkaachuu san kadhadhe kun kadhumaa naaf haa ta'u lammeessoo na ergina aarri callana erga maanaf sunumaani sunuma ammoo waan haaressan na kee jira please na erga okay for 3 months jedhanii maan irra gaabsanii deemedhanii indi dhaqe
lafindi wanna katama warra keessatti nam tokko jira kamili naafaa kadhattu namichi kan bir dhufi namichi kan beektaa miili isa kan diriirsuu hin danda'a namaan jedhe stress in danda'a jedhe innaan jedhan namichi waafate akkamiin dandeette jedhan ani hin danda'a waaqni itti yaamaa waaqayyoon kiyyoo in fayyisaa lakkisu yoo dhugumaan naafi kunini miili isaa diriirii waaqni itti amantu inni namaan jedhan waa akkasii tokko hin gargaara akkasii okay namichi kan dukaanii paakeejii kan fuudhee maqaa guddaa kan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos miili kunini adiriiru jedhe adoo warri argu kakakakakakakaka jedhe qabeedhan igarmaa dhufu namichi kan ka'ee dhaabate hindiin wangalii hindii amma seenee bataam excess gan shantam ijaajir isirra jalqabnam kan irra jalqabne hindiin akkanumatti hindiin beta abboo mincuuf keessa waaqu fi dhaba akkasii inooti sittu bee waaqu xiqqaa tokko abboo kiisii hin qabu gaafii waaqi xixiqqaa sun cufti achi jige gaafas obboleetti kiyya obboleessa koo wanni kake kun omuun baatsi jedhanii mala afaanii malee paastaraadhaan already beeka obbaafateera gannileen obbaheera qibaatilleen irra obbaateera alaan obbaanee gana jala iyyuu qabne jedhan doowaarii akkum nami sun wanni isaa yoo obbaateedhaan wanni kiyyin obbaanee jedhee waaqayyoo gaafate afurii waaqayyootti dhufe obboleetti kiyya obboleessa koo wanni kakkeen obbaanee afurii waaqayyootti waan ameen ameen namitti yelos bongenan sun agamma jaaree malee wanga itti jira kanaaf isanillee wannan isanin jechuu fedhu kan isanin dhaamachuu fedhu indeetiin keessan indeeti hirjee guddaa wayne anillee dakkaseedha kun kiyya indeeti ginaan dhiqan ለምስክር ይሆናል ijoolletiyattu pointii afur nutti himu especially Rohamanat daddy jet now you are in the mass kee jirtanii manjenna mini kee jirtumma mass tochera yoshan you are in the mass one day you have a message mass changing to message now you are testing it you are testing better one sing it afasa intima you are testing changing to testimony Gatay, better enter sutakan unjara. Mass changing to message. Message kesabai. Tam saling kumini kesan. Girgidam kunin man telisong kunif arki kesan chutru. Changing to message. You are test now. Test. Changing to testimony. Now you are victory. Changing to victory. Ajaib, Johnny the good one sing that in good. Encourage me. Encourage me, touch. Victim. Change it to victory. Test. Change. Testimony. Mass. Message. Talk with it out. And now, one is engaged and don't worry. When Nick is engaged, Akum refugee into the Roman Nanjet. Melik Tionan. Dili Honal. Ingartayu na misikri hona andi kan maka waka yu korfata tawo